أنا نبيد ورشارك كان رومي. أكمل ولا ما تقول. harkaan nan tuqina كمرة إيرا كم جالت. maal bittaan obboliidha Dubbisi kaamaal. maaliif isin dubbisa qalee sarraa saamda si karaa kanarraa na jeequ jirtan obbolee chaaltan maal irraa feetan obboliidha baadha Bolee dhabaatteessa. वो बच्चा की जाती है बच्चा संडे में या बड़े टू गब्बू से बेटी गई पूरे दुनिया से तुम या बड़े टू तुम गई यो बुना से पिछले अच्छे मानो अकम बोला पर हमारा को harkaan nan tuqin harka keetiin dabaddu या क्या ना खेती ले बड़े टू बात oo isin nama lama maal irraa feetan maal irraa barbaaddani nama lama सिंबर साहिब की या आना सिंबर वाला Laa walumaan si dubbifne maata. Walumaan si dubbifne. dhaggeeffadha siifiidninis yooni kana ma jaalattan taatan akkanaan jakkitti dhalaa dubbisa nama hedduun jaalatu suma jaalatu ani na jaalachuu karaa kanarra teessanii na jaalattanii teessaniifuu akkana jirtaniiti. Maaltu nurraa bahee maal taane? Isin osoo jaalalaa hin ta'in akkanaa miti itti dhalaa dubbiftan. Akkana dhalaa osoo nan ta'in akka xiyyaata biraa karaa kanarra teessanii yoo dubbistan. Dhagaa futee afaan akka isin kee. nu afaan nukeetti dhaga Dhagaa. ni kimse na gaara kon qabu Sillachuutu silaa dhaguma liqimsuun toltan malee an biraatii miti. Maal jaansa kanneen. jala dubbisan gay Usa poositu beekame isaa maal dubbisirree dhabuu baatee ittaa sinnaar ka balleessu malee nam yatti lanna feete nattu was dhaggaate bar sila amma wanni nu lolse feetamu jedhu akka gowwaatti akkatti lafa tokko harki turraa tu sanu dhiira seetamu Maa irraan fitini isin jedhee bare akkas taate. kophaa jira adda raafita si argite Situ irraa fixata? Situ irraa fixa. waan irraan fita ani irraan fita Ati moo isii miti laalta isii caaltu kudhan irraa hin fita ishee maal irraa fixa si fiffitti? waan atu irraan fita yaagi sin harka balleessa himee nu wajjin darsa akka si wajjin gabbaa jiru kana walmaa akka argatan ni yaada Yaa geelee ati ammaan tana bilbiltaa. Ifiifuu ijoolleen takka waan kana narraa barbaaddi yoggaan karaa deemu hunda karaarra taasiseeti. Walli akkuma biyya isaaniitti jaalaletti nama gaafatanii akkasiinsa nama lamaasan wayi tokko waan barkeetu na fiiga. Inni ati waa hundaafuu dhiirti hogguu dhalaa jaalattu akkasitti irraa gabbuufatti. Anjooluma ganda kanaatu bara mallisee ni na dhibee jira. Ati akkam silaa geelee nageema qabda fayyaada. Duuba maaliif bilbilte? Bakka sanii ni dhaynaayyee taatee yaadachiifte ni dhaynaa achuma wal agarraa ni hin dhufa achi na eegi. Hayyee bakka baay'ee achi wal garraa dhufi anis. Hadda yoo irraa hin fitin ani dhiiraa miti. Fixuu qabaadha irraa. Tola yoo isin dirqiidha. Dirqis diddus karaa isin beektuun irraa fixuu qabaadha. Irraa fixuu qabaadha. Hey, obboleetti. Maal irraa feetu? Uma sirraan fedhu dhaabadhu maal? Iyyuu salaamu nu kadhu sitti. Anaa salaamtaas kadhata. Ati salaamtaa namni ana kadhatuuf karaa kasteessa. Ani sima qofaaf karaa irra ta'a malee nama biraatiif karaa kana irra hin taa'u. Ana irraan booddee nan dubbisin salaamtaallee sirra qara'uu hin fedhu. Saniifuu ana obboleeyyan dhiiraa akka keetiitiin qaba. Asis fideetiin akka dachitan isin nyaattisan si godhatama. Obboleeyyan dhiiraa na fidda. Obboleeyyan dhiiraatiin si fidda. Haati nama dubbiftu namaa ol yaala. Hin dubbisee. Atoo nama dubbisuu hin beektu mee ilaali. Dura eegee filaaftee booda na dubbisi. Akkana akkitti nama dubbisi. Dura maal barbaadda? Akkan aanan lafa kana si afur barbaadde moo akkamitti isaa dubbisuu beektu? Akkuma isin nan dubbisnee hin barbaada. Nuti moo? Nama lillee kasi dubbisuu jira jechuudha? Bisaanii keeka waliin as ta'e suni. Obboos ta'etanii maaliif nama beektan? Isaa kan namni isin irraa jiraatu. Na dhaga obboleetti. Ani immoo isaan adda. Na dubbisuu baannaan lamoo karaa kana akkam deemne si godha. Ana moo dachisiif biyya kaawwatu. Laa bitee miti yeroo san laalta rakkoon qabu. Mee waan ati fidduu laala. Ana ati kawaafa jiru laala. Dubbatu malee na laalta ati booda waan gadi karaa kanarra baatee. Okay, waan agarsiisu oggusa laala waliin. Deemfoo amaa. Irraa fita dhadhaa dhallee homaa wanni fideen jiru loluunii malee duuba ni milkaa'e muun kasaaree akkana taate.
Open. Maali ammoo asitti maal jalaa feeta? Waan biroo si godhuuf miti waan ani fi saahibni si goone hundumaafuu dhiifama si gaafachuu. Ammatti dhiifama gaafachuuf ilaa sinna jala dhufte. Dhugaa waan biroo takka of keessaan qaban obboleetti akka ta'e qaba waan ta'eef dhiifama si gaafachuu. Boqqolloo illee anyaan si hin jennu. Laa galatoomi. Ati Waa garuu tana qabda galata hin dhalatu. laa galatoomi. Intala dubiraa garuu akka dirqamaa hin harkanne agartee jirta. Kan hubadheetiin akka waan goone hundi dogongora ta'e hubadhee dhiifama si gaafadha. Dhiifama naa gootee magara. Walii booddee asirraa baraddu dhiifama sii godheetiin jiru karaa as gama kiyyaa. Galatoom garuu. An ka jedhu simbaan dhiifama wajjin garuu bal maqaa kennee naan himi. Maqaa kiyya faayoo naan jaan. Faayidaa jechuu keeti. Wal macinaa jira. Faayoo naan jaan. Ayyee faayoo wal barnoota gaarii kaa garaan akka garuu dhiifama naa gootee abdiin qaba. Sii godheetiin jira. Dhageetti. Maaliif akka dhaabbattee na eegda na gaggeessuu feete? Osoo si geggeessillee baay'ee natti tola. Hookaatu bira na gaggeessuu feete achi dhaabbattee na gaggeessaa kottu. Hai, way anna galasi mucaan. Ani kata hiriyaa taane waan fedhe si gaafachuu danda'a. Shamarran dhiira akkamii jaallatu? Dhiira akkamii jaallatti? Akkam jechuudha kan naam galu. Yaani dhiira babbareeda jaallatti moo dhiira uffata istaayilii uffata jaallatti moo dhiira akkamii jaallatu? Laa akkasii istaayilii uffataatii fi dhalaa akka jaallatu bareedinaa fi akkasitti ni jirti garuu uffannaa isaa huccuusaa rifeensa akkatti muratu istaayila isaa akkatti deemti isaa kunuun boombi doodattee isumaan akkas ilaaltee siraa qabu. Ammoo namni kun haala amalli isaa bareedaadha. Osoo fuula hin ta'in haala amala isaa bareedaadha jettee jaalattee jirti. Dhalaa jechuun akkuma fuulli addaa namni kan fuute garuu irra baay'een dhalaa nama itti daffatu kennu ka jaalala itti qabu nama itti qabu ka iddoo kan nuuf ka bakka isiin barbaade deemee akka isiin barbaadetti wajji deemu dhalaa baay'een kana osoonii fi bareedinaa fi maal kana hin ta'in. Garuu beekaaf itti fedhe dhalaa yeroo baay'ee itti bareeda mulu kama dhalaa hin jaallatu. Ati garuu akkamiin harkattanii beekta? Siifi mucaa saaficha keetii sun sa'aa hunda karaa deemuu na qottanii gaafa duraanii jechuudha. Gara galtee ati gaafa kan isa biraa anaa iddoo bashannanaa deemte akkasuma dhuftee dhiifama na gaafa. Ati waliin abbooyiteen takkitti dhiifama na gaafatte sanii. Gurbaan saahiba keetii immoo guyyaa achii dura dirqiidhaan jaalala si gaafadha jeeti karaa raata achumaan na deebi'ee hin milkoonneef garuu. Atoo takkitti dhiifama na gaafatte saniini onneeti yaboojite. Akkas jedhaan ani bareedumsaan isarra caalaa si caalaa bareedaa namna qabattee jedheetiin yaadaa ture beekta. Akkasii miti. Ayi takkitti dhiifama na gaafatte saniini isa caalte malee ani kanarraa hin dalagu. Alhamdulillah galata rabbi ani garuu bareedumsaa fi amallee wal birnaatiin. Ati faarsina abbaan fi faarsaa fi faarsa. Jechuun maal ati illee na farsaan bakka inni anaa kana amallee narraa bareedumsi narraa maaltu na dhaabee? Amala kee ganaadhaa si wajjin walitti dabalamee beeka malee akkanatti iddoo osoo hin tuqin akka nama gowwaadda. Amma waltiin wajjaarii alhamdulillah argachuuf jenna kana. Beekaa jettaa dhaabbaddu. Beekamaa jira. Akkamitti? Akkamatti kaasmuudha. Naaf ati bari ijaan wal agarre malee tiktook irra waliin garre. Akkam jechuudha? Kijibu guddaa kana jira ta'e kijibin kaa. Waan saatanaan dhalaan taane dhiira saatanaan galtee maal manaa goota? Katiyyaa dhiisi mee miidhayyoo san qooyi akkamitti irraa fette wali argine naa jeektee dimaa akkam goote bijee. Aanan bayitu shaarukkaan Oromoo jechuudha. Shaarukkaan Oromoo mee sanii miti yaa akka irraa fixxeyyuu ni bee ni barannaa amma achiifuu nutti shaarukkaan kenna akka amma achiifta biraan harkaan baane. Akkasii hin beekta? Kanatti si ni muti garuu akka ati deemsanitti dhala baafata. Akkamitti fixarree? Akka itti raafitu humna qabaachuu qabda walaale. Paawura jabaa qabaachuu qabda. Ati jettee waan karaa teessee dhagaan itti fida. Paawura taate barmaashaa artii
Umrii dakkitee qaamaan biqilchee yeroo meeqa beeltiin fudhee bara. Amma yeroo muraasa booda dorgommii Joonsinaa fi Zarroo bira deema. Kana ol maal feeta? Dhageessaa obboleessa kiyya dubartii takka humnaan osoo hin ta'in yookiin boksiin osoo hin ta'in laan booji'an.